ani nama kadhatan ogguu arku ammoo daranuu qalbiin isaa cabxe. Bishaan gubate. Kitaabni kun ergaa babbareedaa fi jajjabaa kan dabarsudha. Hubannaa cimaa bishaan gubate jechuun maal akka ta'e kan ibsudha. Milkiin rasaasa eessuma isaa ajjeesuuf dhukaafame hanga ammaatti ni yaadata. Hayyee akka yaada dhuunfaa kootitti kitaaba asoosama bishaan gubate jedhu irratti yaada dhuunfaa koo dubbachuun barbaada. Bishaan gubate dubbiseen jira. Dhugaa dubbachuuf asoosama hedduu baay'ee namatti toludha. Beelti garaasaa dadhabbiitti fiddee osoo ijaan TV ilaaluu hirribni fudhate. Nagee dursuun akkam jirta kabajamaa Mammas Siraaj nageenya kiyya bakka jirtutti si yaada qabu. Itti aansuun ammoo wanneen jechuu barbaadu waa'ee kitaaba siin barraa'ee bishaan gubatee irratti yaada xiqqaa tokko siif qooduu barbaadeeti. Hanga amma asoosama dabalatee kitaabban seenaa fi aadaalee adda addaa calaqqisan hedduu dubbiseetiin jira. Haa ta'uti kitaabotaan hanga ammaa dubbise keessaa kitaabni ati mata duree bishaan gubatee jechuun barreessitee nuuf dhiyeessite. Kitaabni hanga ammaa an dubbisarraa anaaf adda ta'ee natti mul'ate. Ammaas ijoolleen ni qofalte. Maame kitaabni kee dhuka dubbii qaba. Seenessa dhugaa hogbarruun dabaalee lafa kaa'e. Kitaaba kee keessan humni aartii guddaan si keessaa mul'ata. Taaksiin milkiin yaabbatee gootaratti dhiyaachaa jirti. Bishaan gubate. Ergaawwan jajjabaa murteessaa ta'an kanneen hedduu dabarsee jira. Walgahiin garaagaraa yeroo jirtu bakka maallaqni irraa argamu taanaan hiriira duraa dhaabbata. Keessattuu tadhaaba biyya bulchuu. Dhugaa asoosama bareedaa haalli barreeffama isaa hedduu nama ajaa'iba. Keessattuu hiikkaan jechoota isaa hedduu gaariidha. Maaliif asoosama biraa hedduun dubbisee jira bakka hiikkaa jechootaa kanatti seensa osoo asoosama hin eegalin dura seensa kanarratti hiikkaa jechootaa fayyadamuun kee hedduu baay'ee natti tole bakka. Milkiin kana hunda yaadatee yaada keessaa yeroo deebi'u aduun gara mana isii fuula deeffattee jirti. Gaafan jalqaba bitu akkuma kitaabota kaaniin dubbisee osumaan dubbisu ammoo wantootaan akka mataa kiyyaatti ajaa'ibee ture keessa akkaataan wal simannaa fi walii yaa'iinsa jechoota ati fayyadamteeti. Jechoonni ati fayyadamte jechoota humna qabanii fi jechoota filatamoo ta'urraa gaafan kitaaba kana dubbisu wanti nan dubbisaa jiru kun bifa barreeffamaatiin osoo hin taane akka taatee yookaan suur-sagaatti jechoonni ati itti fayyadamte ittiin ibsite sammuu nama gargaarsa. Abbaan bilisummaa warra OPDO Tigraayitti hundeessa keessaa tokko jedhamee dubbatama. Taatuun kitaaba kana keessa jiru hunduu kan ogbarruu ta'uu nafee dhugaa dachii irraa fakkaatu. Bishaan gubate sona jiruuf jaatanii Oromoof Oromiyaa bakka bu'a. Yeroo muraasa booda garuu wanni isiin hin yaadiin uumamee karoorri isii fashalaa'e. Warra loqoda keenya malee luqinni godina biraa yookiin naannawa biraa afaan Oromootii miti jechoota afaan Oromoo keessaa miti jedhuuf hubannaa guddaa kenna. Sa'a muraasa booda waraanni wayyaanee kan odeessa harkate bitamtoota isaa waliin akka awwaanni isaa dhufee ganda weerare. Barreessaan Mahammad Siraaj. Akka nama hundaaf galuutti barreessitee jirtaa hedduu natti tolee asoosama kanarraa waaniin hin beekne hedduun baradhee itti fayyadamaa jiraas galatoomii Mahammad. Bishaan gubate. Shaayii lafa kaayyatee daabboo harka lamaaniin qabee
afaanitti erge. Dhugaa dubbachuuf kitaabota hedduu kan hayyoota adda addaatiin barraa'e hedduu qabna. Isaan jidduu bishaan gubate hedduun jaaladhe. Akkana jalaan dhumnellee qusachaatiin dubbisaa ture dhugaa rabbi. Tokko Ambaasaadar bira. je'een ambaasaadar gara makka ta'e baruuf gaafachuu eegale. Addatti ammoo falaasama, aadaa, dubbii yookaan loqoda, jiruuf jireenya, mil'uu Oromoota bahaa dubbisaa, dubbachaa, jiraachaa, agartuu qalbiitiin ilaalchisaa, yabaloo galaana yaadaarra nama oofu. Wal qunnamtii saalaa yeroo kaasu ammoo akka ogeessa fayyaa isa godha. Achiin baasee asiin buuse jee yeroo inni dubbatu isiin ammoo ani dubraa jetti. Jechoota afaan Oromoo kan gara bahaa kanatti dhokotan baasee kan mul'isedha. Jechoota afaan Oromoo kanneen dhokotanii hafan kan namoonni godina biraa akka galtee jechoota afaan biraarraa dhufeetti hubatan afaan Oromoo ta'uu isaanii kan baaseetti mul'isedha. Isumaahuu akka namaaf garuutti hiika itti kennee kan barsiisudha. Mana warra shanan gibee hammeeshaa aadaa Oromoo garagaraatiin faayametti buna gurraacha dhugee deemsatti fufe. Kanaaf akkuma waliigalaatti wanni jechuu barbaadu bishaan gubate kitaaba jechoota filatamoon dabaalamee barreeffame waan ta'eef namni hin dubbisin yoo jiraate beetatee akka dubbisuu fi kan dubbise ammoo hubannoo achirraa argatetti akka fayyadamu. Ati ammoo gara fuula duraatti kitaabaan ta'us hojii gaarii akkanaatiin akka nuuf deebitu abdii qabna. Jaala kiyya kabajamaa Mahammad Siraaj Alii guddaa galatoomii umrii si haa dheerisu. Rastaan Mahammad magaalaa Dirree Dawaarraa. Qabsaa'ota yeroo chaartaraa booda nadhii gammadaa fa'aa wajjin achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko akka ta'etti hime. Harki kee eebba artii qaba. Sammuun kee kenna baruu qaba. Kanaa ol guddootu sirraa eegama. Jabaadhu jabaa nama. Guyyaa tokko ammoo Rabbi uumaan nu gargaare sirna jabaan dabaallee kitaaba kana ni eebbifna. Obboleessa kee Daandii Leenjisaati. Galatoome. Guutamaan gimbii jaalanneen dirree dhootti galuuf mormiin jalqabamte osoo furmaataan akkatiin waggaa tokko guutan. Garuu asoosamni kee rarraasee nu hambisee akka asoosama biraatiin dhuftu abdiin sirraa qabaa. Galatoomii jabaadhuu si faana jirraan siin jedha. Ajjechaa namichaa booda waraanni ganda gabaa fakkeesse sun lafa haaseenuu sabni haaseenuu osoo hin beekamin dhabamate. Maalummaa sabboonummaa fi hiikaa dhugaa kan itti kennee barsiisudha. Sabboonummaa jechuun iftuuluu wantoota biraa jibbuu saboota biraa aadaa bituudhaa saboota biraa jibbuu osoo hin taane kan ofitti boonuu ta'uusaa fi maalummaa hiika isa dhugaa kan barsiisudha. Walumaa galatti kitaaba kana namni dubbise waan baay'ee keessaa barata, waan baay'ee keessaa hubata. Kitaabota kan hin geenyeen kan dhaadheeffamanii gabaarratti ba'an hedduudha. Kitaabni kun garuu baay'ee kitaaba murteessaadha. Waa baay'ee hubatta. Bakka inni itti bu'etti nama mana waariyoo isa geessutu dhaabbatee isa eegaa jira. Atoobisni guddaan deemaa oolee galgalarraa sa'a takkatti lafa ilmaan tuulamaa biyya Tufaamunaa magaalaa Finfinnee seene. Bishaan gubate. Rifeensi mataa isii dheeratee gurra bira waan hin dabarreef gara duubaatti yeroo hiitu haxxiffachuun sodaattii jaaniitti qoosan.